Nagaan isiniif akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaa kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu torbanitti yeroo tokko karaa TV afaan Oromoo simbiraan geenyudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota garaagaraa, dhimmoota fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan dhimma dhibee xiinsammuutiin wal qabatan akkasumas immoo dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti kaafnee kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Egaa torban darbee waa'ee fayyaa ilkaan ilaalchisee turtii nuti Dooktar Guddataa waliin goone baay'een keessan barumsa guddaa akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Akkam torban keessan akkam ture? Haala kamiin dabarsitan? Fayyaan keessan eegamaadha. Egaa mee gara sagantaa keenyaatti tun galiin fuula dura taateewwan torban darbe keessa ta'an keessaati waa'ee dhimmoota fayyaatii fi yaalii fayyaatii wal qabatee gama sooshaal miidiyaarratti wanta argame keessaa tokko akkuma suuraa irratti argaa jirtan wanti suuraa irratti argan kun namoonni baay'een keessan yaada keessan keessa kan dhufu maali? Egaa suuraa irratti kan argaa jirtan kunniin magaalaa hawaasaatti yaalii baqaqsanii yaaluu godhamedha. Yaalii baqaqsanii yaaluu godhame kanaanis daa'ima waggaa 8 keessaati. Egaa mallattoo garaagaraatiin isa garaan boodidee garaan isaa bokokee haqqisiisuurraan kan ka'e mana yaalaa deemee erga laalamee booda yeroo laalamutti qorannoon godhamee marrummaan isaa keessatti raammoon akka argame kan agarsiisa jechuudha. Raammoon marrummaa isaa keessatti argame kunis immoo baay'achuudhaan marrummaan isaa guutummaa namatti cufee ture jechuudha. Buloog godhee ture jechuudha. Egaa akkuma argitanii kan saanii xiqqoo keessatti immoo wanta sibiilaa keessa jiru paastaa fakkaata. Paastaa osoo hin taane raammoodha jechuudha. Raammoo garaa. Baay'een namoota baay'een isaanii amanuu hin dandeenye yommuu kana maxxansinu kun immoo raammoo ta'uu hin danda'u waan biraadha jedhanii kan yaadaa turan jiru. Egaa kuni maalidhaa? Raammoo garaa askaaris jedhamu. Askaaris lumbricoides kan jedhamu. Raammoo marrummaanii daa'ima waggaa 8 keessaa karaa yaalii baqaqsanii yaaluudhaan keessaa baasan jechuudha. Raammoon kun keessatti walhorii baay'atee karaa yaalii baqaqsanii yaaluutiin keessaa ba'ee daa'imni kun ergasiitii akka nagaa argate agarsiisa jechuudha. Mee sagantaa keenya kanarratti xiyyeeffatu osoo hin taane haayilaayitisiin gochuudhaaf raammoowwan kunniin gabaabadhumatti karaa garaagaraatiin kutaa qaama keenyaa keessa seenuudhaan keessattuu daa'imman irratti baay'inaan ni mul'ata. Kutaa qaama keenyaa keessa erga seenee booda mallattoo garaagaraa yeroo nutti agarsiisu jira jechuudha. Raammoon kun kan namatti darbu ispeeshaalii raammoon kun hanqaaquun isaa killeen isaa biyyee keessa jiraata. Biyyamni tokko bakkeetti yeroo bobba'u maal ta'a jechuudha. Yeroo bakkeetti bobba'u hanqaaquun kun biyyee keessatti guddachuudhaan isa booda karaa nyaataatiin yookiin immoo harki keenya yeroo isaan faalamu harki daa'immanii yeroo isaan faalamee qodaanis faalamee gara nyaata keenya gara marrummaan keenya yeroo seenu egaa raammoon kun hanqaaquun kun marrummaan keessa seenee guddachuudhaan rakkoo akkasii geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf qulqullina qaama keenyaa, qulqullina harka keenyaa akkasumas immoo miila qullaafaa yookiin immoo harka qullaa biyyee keessatti faa daa'imman akka isaan hin taphanne gochuudhaan akkasumas immoo bakkeetti bobba'u yookiin immoo gara bakkeetti bobba'uu dhiisuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuu hin danda'ama jechuudha. Qulqullinni nyaataa kuduraa fi fuduraa akkasumas immoo harka keenyaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Harki keenya tarii biyyootti bu'uu danda'a. Kan daa'imman keenyas biyyatti bu'uu danda'a. Harka isaanii sirriitti akka isaan qulqulleeffatanii nyaata nyaatan gochuun akkasumas immoo qulqullina meeshaa eeguudhaan dhibee kana ofirraa ittisuu ni danda'ama jechuudha. Kan isin dhibu dhibeen kun hanga namoota biliyoona hedduudha kan miidha. Miliyoona 700 hanga biliyoona 1.1 olii jedha. Hanga kana miidhu addunyaarratti namoota hedduu miidha jechuudha. Koomaniidha. Baay'inaanii koomanii yookiin immoo dhaabbataa waan ta'eef akka irraa of eeggattan jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya turtii yeroo darbe keessaati toora miidiyaa hawaasummaa kan arganne akkasumas immoo magaalaa hawaasaatti yaalii baqaqsanii yaaluu ogeessonni godhuudhaan daa'ima kana baraaranis galatoomaa jechuu barbaadna. Gara sagantaa keenyaatti galla ammas sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin turu Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa Dooktara Koo guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu dhibee tokko namoonni baay'een keessaan kan nu gaafatan akkasumas immoo namoota baay'ee biratti karaa biraatiin yookiin immoo kallattii biraan kan hiikkatan keessaa tokko kan ta'e dhibee kintaarotiiti. Kintaarotii I don't know maal akka jedhamu baay'een isaa namoonni hedduun isaanii kan isaan beekanii dhibee kintaarotii jedhaniiti kan beekan jechuudha. Kintaarotiin maali? Dhibeen kintaarotii maalirraa kan kee namatti dhufa? Sababoonni namni tokko dhibee kintaarotiidhaaf akka saaxilamu kan godhan maali? Dabalataan immoo mallattoon dhibeen kintaarotii tokko namni tokko dhibee kintaarotiidhaan yoo qabame mallattoo akkam akkamii agarsiisa? Akkamittis immoo ofirraa ittisuu dandeenya? Dabalataan immoo dhibee kintaarotiidhaaf yaaliin godhamu maal fakkaata? Gama ogummaa fayyaatiin yaaliin dhibee kintaarotiidhaaf godhamu maal fakkaata kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha.
Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kentaarotii yeroo jedhamu namoonni baay'een waan garaa garaa kaasanii kan haasa'an jiru. Even kormamuu wayii immoo wanta akka dhiita wayii harka keenyatti yookiin naannoo qaama keenya bakka biraatti yoo ba'e naannoo qaama saalaas ta'uu danda'a naannoo bakka biraatti yoo ba'e namoonni hedduun kentaarotii jedhanii fudhatu. Garuu akkas miti. Yeroo darbe dhukkubsataa wayii na bira dhufee kentaarotiitu fuulatti na ba'ee fuula isaa irratti wanta biqilee jiru natti agarsiise. Garuu kentaarotii kan jennu yookiin immoo heemorooyid jedhama Ingiliffaani. Yeroo baay'ee namoota baay'ee kan rakkisu keessaa heemorooyid kan jennu kun maali? Dhuguma qaama namaa garaa garaa irratti bifa kormamuudhaan yookiin immoo bifa xixiqqaadhaan dhiitaan kan ba'ee namarratti mul'atudha. Lakki kana miti jechuudha. Egaa kentaarotii jechuun maal jechuudha yookiin immoo heemorooyid kan jennu gama fayyaati yeroo laallu heemorooyidiin kuni naannoo sagaraa yookiin immoo keessoo gara sagaraatiin hiddoonni dhiigaa yommuu isaan dhiigaan garmalee guutamanii sababii pireeshariidhaan kan ka'e dhiigaan guutamanii gara bakkeetti karaa sagaraatiin gara bakkeetti ba'an jechuudha. Maal jechuudha? Hidda dhiigaa yeroo jennu maal jechuudha? Egaa hidda dhiigaa yeroo jennu hiddoonni dhiigaa tokko kan dhiiga onneerraa fuudhanii qaama keenyatti raabsan jiru aartarii kan jennu. Dabalataan immoo dhiigawwan qulqullaa'an ta'an dhiigawwan xuraa'aa ta'an immoo akka isaan qulqullaa'aniif qaama keenya garaa garaa irraati. Qaama keenya keessaa ta'uu danda'a, sammuu irraa ta'uu danda'a, funyaan irraa ta'uu danda'a, ija irraa ta'uu danda'a, kalee irraa ta'uu danda'a, gogaa naannoo jiru irraa ta'uu danda'a, mar'ummaan irraa ta'uu danda'a. Maal godhaa dhiigawwan qulqullaa'an taane fuudhee gara onneetti kan geessu. Gara onnee irraa immoo gara sombaa deemuudhaan dhiigni sun qulqullaa'ee dhufa jechuudha. Dhiiga kana kan baatee deemuun veen kan jennu jira jechuudha. Kanaaf iddoon dhiigaa gosa lamaan kunniin maaliif gargaaru jechuudha? Iddoon dhiigaa kunniin kan onnee irraati dhiiga qaama keenyatti facaasanii fi kan qaama keenya irraa immoo gara onneetti geessan jiru jechuudha. Kentaarotii kan jennu maal jechuudha? Iddoonni dhiigaa qaama keenya irraati ispeeshaalii naannoo sagaraadhaaf naannoo odduu kan jiran dhiiga naannoo sana fuudhanii gara onnee kan geessan yeroo isaanitti dhiigaan guutamanii ol darbuu yookiin immoo ol deemuu duraan kan ka'e yookiin immoo sababa pireeshariitti ta'uu danda'a, sababa dhiibbaa garaa garaa kan ka'u ta'uu danda'a, dhiigaan guutamanii kuufamanii yeroo isaanitti dhiibbatanii gara alaatti ba'an jechuudha. Akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan maalidha? Iddoonni dhiigaa kunniin hin mul'atan bakkeetti mul'atanii bakkeedhaan mukosaa kan jennuuf akkasumas immoo waan garaa garaatiin haguugamanii argamu. Bakkeedhaan illee mukosaa yookiin immoo gogaadhaan illee kan haguugamanii argaman jiru jechuudha. Iddoonni dhiigaa kunniin dhiigaan guutamanii akkuma argaa jirtan yeroo pireeshariidhaan gara alaatti gadi ba'an jechuudha. Paayil wanta akka dhiita xiqqoo wayii paayil jedhamtu kunniin gara alaatti kan ba'u yookiin immoo yeroo maasiin kun kan mul'atu jechuudha. Waliigaleerra iddoonni dhiigaa kunniin sababa garaa garaarraan kan ka'anii sababa garaa garaarraan kan ka'e yeroo isaatti dhiigaan guutamanii gara alaatti yookiin immoo kara keessoo sagaraatiin yookiin gara alaatiin bakkeetti ba'an jechuudha. Maaltu bakkeetti baasaa? Sababii maalirraan kan ka'e iddoon dhiigaa kun akka isaan bakkeetti ba'an kan godhan immoo maali kan jedhu ilaaluu dandeenya. Isa dura garuu kentaarotiin kun mataan isaa iyyuu heemorooyid kan jennu bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Bakka lamatti qoonnee ilaalla. Isaanis external hemorrhoididhaa fi internal hemorrhoid jedhamu. Kana jechuun maal jechuudha? Kentaarotii keessaa fi kentaarotii alaa jechuudha. Kentaarotiin gara alaa gara alaatti ba'ee kan argamu yookiin gara alaatiin kan iddoon dhiigaa kun akkuma argaa jirtanii external hemorrhoidiin maal akka ta'e yookiin immoo kentaarotiin gara alaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Keessaan immoo gara keessaatiin kan gadi ba'u jechuudha. Kun kentaarotii gara keessaa jedhama jechuudha. So kentaarotiin maal akka ta'e gabaabaadhumatti sababa maalirraan kan ka'e kan dhufu gara xumuraatti kaafnee ilaalla. Garuu kentaarotiin iddoon dhiigaa kunniin dhiigaan guutamanii yeroo isaanitti dhiibbatanii gara alaatti ba'an tishuuwwan naannoo sana jiranii wajjin tishuuwwan faashaa ta'uu danda'a tishuuwwan naannoo sana jiranii wajjin gara alaatti yeroo ba'u kentaarotii jennee ilaalla jechuudha. Wantoonni kentaarotiin nutti fidan maali? Kentaarotiin wantoonni namatti fidan namni tokko dhibee kentaarotiidhaaf akka saaxilamu kan godhu maali? Akkuma jalqabarratti sirii kaasee tokkoffaa kentaarotii ofirraa dhorkuu maal gochuu qabna kan jedhu ilaalla. Dabalataan immoo namoonni mallattoo ofirratti qabdan akkasumas immoo dhibee kanaan dararamaa jirtan maal gochuu akka qabdanii fi akkasumas immoo yaalii akkamii akkasiin argachuu qabdan waliin kaafnee ilaalla jechuudha. So wantoonni kentaarotii namatti fidanii
akkuma jalqaba isiniif kaase ka'umsa isaa pireeshariin yookiin dhiibbaan sababii iddoon dhiigaa kun sababii dhiibbaa garaagaraatiin yommuu isaan gara alaatti gadi ba'an jenneerra. Wantoonni dhiibbaa naannoo sana dhiigaa naannoo sana dabalan yookiin immoo akka inni pireesharii yookiin immoo dhiibbaa dabalanii maal gochuu danda'u kintaarotii namatti fiduu danda'u. Wantoonni kunniin maal fa'i? Fakkeenyaaf tokkoffaarratti kan laallu yeroo sagaraarra ta'an yookiin immoo sagaraa yeroo jennu mana fincaanii yeroo ta'an garmalee ittanu sababa garaagaraan kan kee namoonni garaagaraa garmalee yeroo isaa ittanan daa'imman fa'aatti nama guddaa fa'aatti ta'uu danda'a ispeeshaalii namoota umuriin isaanii deemu. Kun immoo sababa gogiinsa garaaraan kan kee ta'uu danda'a. Namoonni baay'een gogiinsa garaa maal akka ta'e kaafnee ilaalla. Maaliif dhibee kintaarotiif wantoota nama saaxilan keessaa tokko gogiinsa garaati waan ta'eef. So shinti beetirra yookiin immoo mana fincaanii yeroo ta'an barteedhaanis ta'uu danda'a namoonni tokko tokko sababa dhukkubbiirraan kan keessa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo naannoon sagaraa madaa'uurraan kan keessa ta'uu danda'a. Gogiinsa garaarraan sababa gogiinsa garaarraa kan keessa ta'uu danda'a. Namoonni baay'een inni ittanu garmalee yeroo ittananii pireeshariin fakkeenya namni tokko yeroo ittanutti dhiibbaan garaarraa si gadi. Pireeshariin kun maal ta'a jechuudha inni dabala. Yeroo kanatti hiddoonni dhiigaa sun kontiineesli maal ta'uu danda'a yeroo wanti kun itti fufaa deemutti dhiibbatanii gadi ba'anii kintaarotiidhaaf nama saaxiluu danda'u jechuudha. Kun wantoota dhibee kintaarotiin nama saaxilan keessaa tokko. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf mana fincaanii yookiin immoo sagaraarra yeroo dheeraadhaaf taa'aa turu. Mana fincaanii yookiin sagaraarra yeroo dheeraaf taa'aa turu. Kun namoota baay'ee ilaallate dheeyyaadha keessattuu dargaggoonni namoonni baay'een mana fincaanii yommuu galanii kan achirratti taa'ee dubbisuu jiraachuu danda'a barattoonni. Namoonni kaan immoo ta'anii moobaayilii ispeeshaalii moobaayilii fudhattee galteennaan namoonni baay'een moobaayilii isaanii fudhatanii scroll godhanii tiiktookii feesbuukiitu ilaalanii akkasumas waan garaagaraa kan dubbisanii yeroo dheeraarra dabarsu. Ispeeshaalii amma wantoonni squatting kan immoo gosa garaagaraa jira gaa mana fincaanii yookiin mana boonii namoonni baay'een gosa garaagaraa fayyadamu. Kan irra taa'an jiru, kan irra quphanan jiru. Keessattuu irra quphanan sunniin pireesharii asii gad dhiibbaa uumuu danda'a waan ta'eef dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Yeroo dheeraa mana fincaanii irratti dabarsuunis baay'ee barbaachisaa miti. Bakkeetti yaaduu dandeessu, bakkeetti dubbisuu dandeessu. Akkasumas immoo namoonni bartee kana qaban baay'een isaanii jiru. Keessattuu dargaggoota irratti baay'inaan waan heddummaatu sun jechuun barbaada. Kanaaf wantoonni kunniin rakkoo akkasiif nama saaxiluu danda'u waan ta'eef baay'ee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan ulfaatina qaamaa garmaleeti. Ulfaatinni qaamaa garmalee yookiin ol ka'anii ulfaatinni qaamaa gar dhiibbaa akkamii akka inni qaama keenya irraan geessisu baay'een keessan beektu. Ulfaatinni qaamaa garmalee yookiin ol ka'aa kunniinis rakkoo dhibee kintaarotiif akka saaxilamnu nu godha jechuudha. Inni kan biraan namoonni baay'een sababii hojiirraan kan ka'e ta'uu danda'a. Namoonni yeroo dheeraa taa'uudhaan dabarsan jiru. Fakkeenyaaf konkolaachistoota dabalataan immoo namooti biiroo keessa yeroo dheeraa taa'aa turan. Yookiin immoo hojii garaagaraa irraan ka'e barattoonnis dubbisuudhaaf yeroo dheeraa garmalee taa'aa turuunis immoo dhiibbaa naannoo sagaraa keenyaa yookiin immoo dhiibbaa iddoota dhiigaa naannoo sana irratti waan geessisuu fi dhibee kintaarotiidhaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf giddu gidduutti ka'anii sosocho'uun deddeemuun fakkeenyaaf hamma sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lama yoo ta'an ka'anii giddu gidduutti immoo daqiiqaa 5 hanga 10 immoo sossukanii yookiin immoo deemanii yookiin immoo sochii qaamaa gochuus danda'u haala kanaan utuu godhanii baay'ee barbaachisaadha. Kana qofa miti yeroo dheeraadhaaf taa'aa turuuni dhibee kintaarotii qofa osoo hin taane dhukkubbii dugdaaf illee nama saaxila. Kanaaf dhukkubbii dugdaa namoonni baay'een isaanii dhukkubbii dugdaa kompileen godhu. Dhukkubbii dugdaa nama saaxila jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraaf taa'aa turuun illee rakkoo akkasiif nama saaxiluu waan danda'uu fi sosocho'uunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan yeroo ulfaati. Ispeeshaalii dubartoota irratti ni mul'ata yeroo baay'ee yeroo ulfaa. Dubartoota hundumaa irratti miti garuu darbee mul'ata. Akkuma beekamu gadameessi tokko yeroo guddachaa deemutti daa'imaan yookiin immoo mucaan yeroo guddachaa deemutti maal ta'a dhiibbaawwan naannoo iddoo dhiigaa jiran naannoo sana gadi handhuuraa gadi jiranitti dhiibbaan waan uumamuu fi wantoonni kunniin immoo iddoon dhiigaa kun akka isaan dhiigaan guutamanii garmalee dhiigaan guutamanii dhiita'anii gara bakkeetti ba'an gochuu danda'u. Kana qofa miti dubartoota ulfaa irratti wantoota mul'atan keessaa tokko sababii pireesharii kanarraan kan ka'e qaamni isaanii miilli isaanii illee dhiita'uu danda'a jechuudha. So kunniin illee rakkoo akkasiif illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan nyaata faayibarii wanta xiqqaa ta'an of soorachuu. Fakkeenyaaf nyaata faayibarii wanta xiqqaa ta'an yookiin immoo faayibarii baay'ee hin qabne yeroo soorannutti maal ta'a jechuudha. Gogiinsa garaaf nama saaxila. Gogiinsi garaa kunniin immoo yeroo kanatti maal ta'a gogiinsi garaa sababii gogiinsa garaatiin sagaraan ba'uudhaaf nama rakkisa. Yeroo kana maal godhu jechuudha namoonni baay'een ni ittanu jechuudha. Kanaaf
kunillee rakkoo akkasiifillee nama saaxila jechuudha. Inni kan biraan yeroo baay'ee ispeeshaalii namoota meeshaawwan ulfaataa ta'an lafaa kaasan baatanis ta'uu danda'a yookiin immoo lafaa ol kaasan. Pireeshariin yeroo namni tokko yeroo baatutti yookiin immoo yeroo lafaa ol kaasutti dhiibbaan naannoo iddoota dhiigaa sanarratti uumamu rakkoo akkanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf meeshaawwan ulfaataa baay'ee ulfaataa ta'an ulfaatinni isaanii ol kaa'atan yeroo kaasnu rakkoo akkasiifillee saaxilamuu akka dandeenyu gamanumaan beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So wantoonni kunniin akkuma isinitti himee pireesharii yookiin immoo dhiibbaa naannoo wantoonni dhiibbaa naannoo iddoota dhiigaa naannoo sagaraa jiran kanneen dabalan maal ta'u jechuudha. Rakkoo dhibee kintaarotiif akka saaxilamnu nu godhu jechuudha. Kan biraan jalqaba irratti akkuma isiniif kaasee dhibee kintaarotiif wantoota nama saaxilan keessaa tokko gogiinsa garaa isiniin jedhama. Gogiinsa garaa. Gogiinsa garaa jedhuun maal jechuudha? Gogiinsi garaa iyyuu yeroo baay'ee gogiinsi garaa namni gogiinsa garaa qabu tokko mallattoo akkamii agarsiisa yeroo ilaalle yeroo baay'ee maallaa namoonni torbanitti yeroo sadii gadi mana yaalaa yookiin bobbaa yoo ta'e akkasumas immoo bobbaa baay'ee jajjabaa fi goggogaa ta'e bobboo yoo ta'e kana wajjin wal qabatee garaa dhukkubbii fa'a wantoonni akka garaa dhukkubbii fa'a akkasumas immoo yeroo bobba'an yookiin immoo yeroo sagararra ta'an namoonni baay'ee ittansiisa yookiin immoo baay'ee miixatu yoo ta'e mallattoowwan kunniin mallattoo gogiinsa garaati jechuudha. Gogiinsa garaati. Akkuma isinitti himee gogiinsi garaa yookiin immoo sagaraan baay'ee jajjabaa fi gogaa ta'e beekama namoonni baay'een isaanii beeku. Garaan kun gogaadha yookiin immoo sagara baay'ee goggogaa ta'e na keessaa ba'a. Isayyuu ittaneetan yookiin immoo miidhadheetan kan na keessaa ba'u jedhanii namoonni baay'een yeroo isaa itti kaasanii dubbatan jira jechuudha. Kanaaf gogiinsi garaa kunniin rakkoo maaliif nama saaxila jechuudha? Rakkoo dhibee kintaarotiitiif nama saaxila jechuudha. So mee gogiinsi garaa yoo gogiinsa garaa ofirraa ittifne dhibee kintaarotiidhaaf qabamuun keenya illee baay'ee xiqqaata jechuudha. Wantoonni gogiinsa garaa namatti fidan maal fa'i? Namoonni baay'een rakkoo gogiinsa garaa namoonni hedduun keessattuu namoonni umuriin isaanii deeme baay'ee akkasumas immoo namoonni dhibee xiinsammuu qaban dabalataanis immoo darbee daa'imman irrattis mul'achuu danda'a rakkoo gogiinsa garaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. So maalidhaa? Rakkoo kana kan namatti fidu yookiin immoo gogiinsa garaa kana kan immoo kan namatti fidu maali yoo jenne tokkoffaa irratti nyaata nuti fayyadamnudha. Nyaata yeroo jennu maaliif wantuma nuti nyaannuuf wanta nuti gara qaama keenya keessatti fudhannutu sagaraa ta'e yookiin immoo bifa odaaniitiin ba'a waan ta'eef wantoota kana irratti xiyyeeffannaa kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokkoffaa irratti nyaatawwan faayibarii xixiqqaa ta'an yookiin immoo faayibarii of keessaa hin qabne yookiin immoo faayibarii baay'ee xiqqaa ta'an nyaachuu wantoota zayita qaban cooma baay'inaan of keessaa qaban wantoonni kunniin baay'inaan namoonni fayyadamanii rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Nyaata faayibarii qabu faayibarii baay'ee of keessaa qaban baay'ee isaa jiru. Fakkeenyaaf buddeen nama faayibarii qaba. Kan biraan immoo boloqee fa'aa, atara fa'aa, kuduraa fi fuduraan kunniin illee soorachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yoo kana yaadne achumaanis dhibee gogiinsa garaa ofirraa ittisuu dandeenya. Gogiinsa garaa qofa osoo hin taane akkasumas immoo dhibee kintaarotiidhaaf illee ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan sochii qaamaa gochuu dhiisuuti. Sochii qaamaa gochuu dhiisuuni yookiin immoo sochii qaamaa eksarsaayisii gochuu dhiisuuni gogiinsa garaaf illee nu saaxiluu danda'a waan ta'eef sochii qaamaa gahaa ta'e gochuunis immoo baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee stressii yaaddoof dhiphinni hamaa ta'es yeroo isaatti rakkoo akkasiitiif nama saaxilaman jiru. Kan biraan immoo qorichoonni garaagaraa kanneen diyaariyaadhaaf yookiin immoo garaa kaasaadhaaf kennaman namoota dhibee sukkaaraa qaban ta'uu danda'a. Akkasumas immoo bishaan gahaa ta'e dhuguu dhiisuu mataan isaallee gogiinsa garaaf nama saaxila. Hubadhaa bishaan gahaa ta'e namoonni baay'een bishaan gahaa hin dhugnu yoo ta'e bishaan hin fayyadamnu ta'e sagaraan keenya goggogaa ta'a jechuudha. Bishaan hin xuuxama akkuma beekamu hin xuuxama garuu garaa alaattis kan jira waan ta'eef bishaan gahaa ta'e dhuguu dhiisuun illee rakkoo kanaaf nama saaxila. Kan biraan immoo marrummaan cufamu rakkoo marrummaan cufamu fakkeenyaaf sagaraan akka inni goggogu ta'uu danda'a. Obstruction keenya fakkeenyaaf amma jalqaba irratti kan isinii kaase raammoon sun garaa daa'ima sanaa cufee sagaraan akka hin baane godheedha. Goggoguu danda'a, constipationitti fiduu danda'a. Akkasumas immoo sagaraan akka hin baanes immoo gochuu danda'a jechuudha. So wantoonni marrummaan namaa cufan illee kana fiduu danda'u. Umurii wajjiniin wal qabatee fakkeenyaaf namoonni yommuu battaluma umuriin dabalaa deemu namoota gurguddaa irratti baay'een isaanii rakkoo gogiinsa garaatiif yeroo isaatti saaxilaman jira jechuudha. Dabalataan immoo sagaraan akkuma nama qabeen illee miira nama qabeen dhaxxanii fayyadamuun gaariidha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een kan qabatanii turuudhaan kan ka'e yeroo sanatti goggoguu danda'a sagaraa yeroo ture waan ta'eef kanaaf yeroodhaan illee sagaraa yookiin immoo akkuma miirri isaa namatti dhaga'ameen deemanii
fayyadamuun yookiin immoo sagaraa kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So kanaaf gogiinsa garaa kana ittisuun gogiinsi garaa immoo ispeeshaalii amma sagaraa yoo isinii boodidee yookiin immoo qilleensi yookiin immoo dhuufuun illee yoo boodidee dabalataan immoo wantoonni like dhiigaa wajjin sagaraa dhiigaa wal qabatee yookiin dhiigaa wal qabatee illee kan bo'oo yoo ta'e mana yaalaa dhuftee ilaalamuunis baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf alkoolii dhuguu dhiisuu, sochii qaamaa gochuu, bishaan gahaa dhuguun wantoota kanneen nurraa ittisuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo gogiinsa garaa nurraa ittisuu danda'a jechuudha. Mee egaa wantoota dhibee kintaarootii namatti fidan keessaa tokko gogiinsa garaa akka ta'e kaafnee ilaalleerra. Mallattoo akkamii agarsiisa? Mallattoo akkamii qaba? Namni dhibee kintaarootiin qabame tokko qaama isaa irratti yookiin immoo mallattoo akkamii ofirratti arguu danda'a? Yeroo baay'ee mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu namoota baay'ee irratti mallattoo mul'atan keessaa inni tokko fakkeenyaaf amma miira dhukkubbii yookiin miira hoosisuu yookiin immoo miirri nama gubuu naannoo sagaraatti namatti dhaga'amu. Dhukkubbii ta'uu danda'a, nama hoosisuu ta'uu danda'a, gubaatii kunniin jechuudha. Inni kan biraan dhiita naannoo sagaraa karaa sagaraan ba'u yookiin immoo karaa bubbuu keessan dhiitii wayii yookiin tokkoffaa dhiinni suni bakkeetti yeroo sagaraa teessan arguu dandeessu. Gadi ba'ee kan ba'u, kan gadi ba'u ta'uu danda'a. Dhiiti kuni kan gadi ba'u ta'uu danda'a. Dabalataan immoo dhiitii wayii yeroo jiraatu immoo keessanitti immoo fiil gochuu danda'uu dandeessu. Naannoo sagaraa karaa sagaraan ba'uutiin gara keessaatiin dhiita kana fiil gochuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dhiitonni kunniin gara keessaatiin qofa kan mul'atan yookiin immoo yaaliidhaan kan mul'atan ta'uu danda'u. Kan gara alaatti ba'anis ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf sagaraa yeroo ta'anitti sababii pireeshariin jiruuf gara alaatti gadi ba'anii kan mul'atan. Garuu yommuu immoo yeroo sagaraa fixanii ol ka'an immoo keessatti kan deebi'u ta'uu danda'a. Inni kan biraan immoo anumatti gadi ba'ee mul'atu ta'uu danda'a keessaati. Keessattuu internal hemorrhoid kan jennu. Kintaarootiin gara keessaa kuni gara alaatti ba'uu danda'a. Gara alaatti ba'ee immoo deebi'uu danda'a. Namoonni baay'een immoo harka isaaniitiin kan ol deebisanis jiru, quba isaaniitiin kan ol deebisan jiru, kan immoo ol hin deebinis immoo jiraachuu danda'a. Yookiin immoo kintaarootiin kun immoo dhiiti kun immoo kan ol hin deebinis immoo namoota baay'ee irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf sadarkaan isaallee kanadha jechuudha. Kanaaf dhiiti kun namarratti mul'achuu danda'a jechuudha. Mallattoonni kan biraan immoo dhiiguudha. Hin dhiiga. Namoota baay'ee irratti egaa hidda dhiigaa isiniin jedhedha. Hidda dhiigaa keessa immoo maaltu jira? Dhiiga jira waan ta'eef hidda dhiigaa kana keessaa immoo dhiigni gadi ba'uu danda'a jechuudha. Dhiigni gadi ba'uu danda'a. Dhiigni bakkeetti yookiin baay'ee namoota baay'ee irratti garmalee yeroo itti dhiigu jira. Madaa'u yeroo itti madaa'u jira. Madaa'illee yeroo itti infekshinii garaagaraatiif illee saaxilamullee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiigni dhiiguu danda'a. Dhiigni kun immoo gara keessa dhiigni kun garmalee dhangala'aa yoo ta'es immoo fayyaa qaama keenya irratti dhiibbaa geessisuu akka danda'u asumaan beekuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Erga kana haasofne booda egaa kintaarootiin maal akka ta'e mallattoo isaa jalqabaa kaasee isinitti himeera. Mallattoo akkamii kan namarratti mul'atu wantooti immoo dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'an maal akka ta'e. Akkamitti of eeguu dandeenya kan jedhuu fi baay'een isaa akkuma isinitti hime sababa gogiinsa garaarraa kan kee namatti dhufa waan ta'eef nyaatawwan faayibarii ol ka'aa qaban fayyadamuun dhibee kanarraa nu ittisa. Fakkeenyaaf immoo wantoota nyaata callaa ta'an nyaachuun baay'ee gaariidha. Kuduraa fi fuduraas baay'inaan soorachuun baay'ee gaariidha. Bishaan gahaa ta'e immoo akkuma jalqaba isinitti hime bishaan burcuqqoo 6 hanga 8 guyyaatti dhuguu akka qabnu. Namoonni baay'een yeroo dheebotan qofa kan dhugan. Nan dheebus ni jedhu bishaan maaf hin dhugdu yeroo jedhamuun dheebuun qabu jedhu. Dheebuu jechuun maal qaama keenya keessaa yommuu bishaan dhugu mallattoo nu kennaa jira. Bishaan dhugin jechaadha waan ta'eef hanga sadarkaa kanatti tun eegini bishaan dhuguun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkuma kan biraan immoo isinitti himera jalqabasi akkuma miirri sagaraa isinitti dhufeen mana boolii yookiin immoo mana fincaanii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Sochii qaamaa gahaa ta'e gochuu, ulfaatina qaamaa hir'isuu, garmalee ittanuu dhiisuu, suma jalqaba jenne wantoota namatti fidan sanneen sana isaanirraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa mee erga kana jennee booda akkamitti akka ofirraa ittisuu dandeenyu, bifa kamiin akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenyu kaafnee haasofneerra. Kintaarootiin kun dhiibbaa akkamii namarraan geessuu danda'a? Fakkeenyaaf yaala utuu hin argatin yoo ture, utuu hin yaalamiin yoo ture, qaama keenya irratti yookiin immoo fayyaa keenya irratti dhiibbaa akkamii geessuu danda'a? Tokko baay'ee nama dhiphisa. Keessattuu fakkeenyaaf amma saayikooloojikaalii xiinsammuudhaan namoonni baay'een hin miidhamu. Yeroo fakkeenyaaf dhiigni dhiira taate yookiin immoo qaama keessaa yeroo dhiigni ba'u karaa sagaraa dhiigni nama keessaa yeroo ba'utti baay'ee diskomfortii yookiin immoo wantoonni namatti hin tolle baay'een isaanii dhaga'amuu danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een isaaniillee rakkoo kanaatiif saayikooloojikaalii yeroo isaatti miidhaman jira jechuudha. Inni kan biraan dhiigni garmalee kun yommuu baay'ee namarra dhangala'aa dhiigaa deema yoo ta'e
rakkoo hir'ina dhiigaaf illee nu saaxiluu danda'a jechuudha. Fayyaa keenya illee dhibee guddaarraan geessisuu danda'a. Rakkoo hir'ina dhiigaatiif saaxilamuu dandeenya jechuudha. Dhukkubbiin isaallee riba nama dhorkuu danda'a. Hojii irratti illee fakkeenyaaf taa'uudhaaf illee namoonni yeroo itti rakkatan jiraachuu danda'a. Deemuudhaaf illee nama keessa taa'uuf illee namoonni baay'ee yeroo itti sadarkaa hamaarra yeroo ga'u jechuudha. Dabalataan immoo dhukkubbiin isaa mataan isaallee boqonnaa namaa kennuu dhiisuu danda'a. Namni tokko gaafatu dhukkuba hojii hojjechuu hin danda'u. Qaama isaa irratti illee hojii isaa irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a. Jireenya hawaasummaa isaa irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a. Kanaaf dhukkubbii qabaachuu danda'a jechuudha. Dhukkubbii hamaa qabaachuu danda'a. Madaan isaa babal'achuu. Fakkeenyaaf madaan isaa babal'achuurraan kan ka'e madaa guddaa uumuu danda'a. Dabalataan immoo madaan jiraannaan immoo qulqullinni naannoo sana eegamu taanaan immoo rakkoo infeekshiniif illee dhibee yookiin immoo infeekshinii kan biraa baakteeriyaawwan naannoo sanatti illee wal horuudhaan infeekshinii fiduu yookiin immoo infeekshinii illee uumuu danda'u jechuudha. So kanaan maal jechuu barbaadeni rakkoo infeekshinii yeroo saaxilamutti manaa kuufachuu danda'a, dhiita'uu danda'a. Even immoo absas kan jennu yookiin immoo naannoo caasaa qaamaa maashaawwan naannoo sana jiran illee madaan sun babal'achaa deemee hanga sadarkaa dhibee guddaan irraan ga'utti illee ga'uu danda'a waan ta'eef amma sadarkaa kanaatti eeguun baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Gama yaalii isaatti otoo hin dhufin dura akkuma isinitti hime namoonni baay'een erga baay'ee dhibeen kun daran itti hammaate yookiin immoo dhibeen kun baay'ee erga itti hammaate dhiiga amma sadarkaa dhiiguutti ka'ee madaa'ee kan ka'e yeroo isaatti mana yaalaa dhufan jira. Kun immoo gaarii miti. Akkuma isinitti hime kintaarotii hundumaatiif yaaliin baqaqsanii yaaliin hin godhamu garuu wantoonni godhaman jiru. Kanaaf maaldhaa wanta dubbachuu barbaadu yookiin waan isinitti himuu barbaadu namoonni baay'een hin sodaatu. Beekamaadha. Fakkeenyaaf naannoo qaama saalaa yookiin naannoo sagaraatu wal qaba. Namni baay'een maal jedheen deema namni maal naan jedha. Even hakiimallee yerootti sodaatan jira jechuudha. Tokkoffaa maatimtiif toomni haasa'anii lammaffaa immoo hin saalfata namni keenya saalfachuu hin qaban. Kuni aadaa boodattafaati. Fayyaa keenya waan ta'eef qaama keenya waaqayyo kan qaama keenya nutti uume waan itti sodaannu qabu. Waan nu sodaachisu jiru. Utuma qaamni keenya dubbachuun isaa waa'ee isaa haasoon yookiin immoo akkasumas immoo himachuun nu sodaachitee hin barbaachisu yoo ta'e qaama keenyaaf wanta safuu cabsu wanta saalfii cabsu ta'e waaqayyoomti jalqaba nutti uumuu barbaachisu ture. Kanaaf sodaa tokko malee saalfii tokko malee mana yaalaa dhuftanii sirriitti ilaalamuun qoratamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhibee kintaarotii maal akka ta'e ilaalleerraa yaaliin isaa maali? Akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaallee dhibeen kintaarotii baay'ee mallattoo agarsiisuu danda'a. Garuu mallattoo dhukkubbii garmalee akkasumas immoo diskomfortiin yoo namatti dhaga'ama yookiin miira namatti hin tolle akkasumas dhiiguu akkuma jalqaba sanitti bee mallattoo isaa keessaa tokko dhiiguu waan ta'eef mallattoo akkasiidhaan baay'ee rakkattu yoo ta'e yaaliin isaa jira jechuudha. Yaaliin isaa maali yoo jennee manatti maal gochuu qabna? Fakkeenyaaf amma rakkoon akkasii yoo si mudate manatti maal gochuu qabdu mana keessan keessatti? Mana yaalaa yeroo dhuftan immoo yaalii akkamiitu isiniif kennama kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa mana keessatti fakkeenyaaf namoonni baay'een dhukkubbiin sin rakkisuu danda'a, dhiitii isaa sin rakkisuu danda'a, dhiiguu danda'a. Kana ittisuudhaaf mana keessan keessatti wantoonni gootan jiraachuu danda'u. Yeroo baay'ee dhukkubbii salphaadhaa fi dhiita salphaa yookiin immoo xiqqoon dhiiga yoo ta'e kana hambisuudhaaf maal gootu mana keessan keessatti tokkoffaa bishaan xiqqoo ishee ho'istu baay'ee osoo hin taane akka nama gubutti osoo hin taane lab kan jedhu yookiin immoo xiqqooma ishee soogiddatti naqxanii bishaan soogiddaa fi bishaan sin barbaachisa soogiddaatti naqxanii erga xiqqoo ho'ee booda daqiiqaa muraasaadhaa fi uffata ofirraa baaftanii hudduudhaan keessa gattaa'u jechuudha. Yeroo kanatti maaliif gargaara? Tokkoffaa dhiitii sun akka irratti godhaa. Lammaffaa immoo dhukkubbiin sun akka inni hir'isu godhaa. Dabalataan illee dhiiguu sababii kintaarotiin kun dhiiguu isaallee hir'isuu yookiin immoo dhiisisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii fayyadamuun keessan mana keessan keessatti bishaan kana yookiin bishaan xiqqoo ho'istanii soogiddaan ho'istanii keessa taa'uuni kanaaf isin gargaara jechuudha. Namoonni baay'een mala kana fayyadamanii dhukkubbiidhaa fi dhiigni kun akka isaan irraa dhaabbatee kan dubbatan jiru jechuudha. Kanaaf mana keessan keessatti salphaatti kana fayyadamuu dandeessu. Inni kan biraan dhukkubbiin isaa yookiin immoo dhiigni isaa ammas immoo baay'ee namaa ta'uu ta'e qorichoonni bifa dibataatiin yookiin bifa looshinii yookiin bifa dibataatiin kan naannoo sagaraa akkasumas immoo naannoo dhibee kintaarotii sanatti dibaman jiru. Kunillee faarmaasii irratti hin argamu. Dabalataan mana yaalaa dhuftanii ogeessi fayyaas immoo prescribe yookiin immoo isiniif ajajuu danda'a jechuudha. Namoonni baay'eenis immoo mala kanaan fayyadamu jechuudha. Inni kan biraan dhibeen kintaarotii egaa mana yaalaatti yaaliin isaanii kennama. Akkuma isinitti himee salphaa yoo ta'e bifa amma isiniin jedhee yaadamuu danda'a.
baay'ee immoo dhiigni isaa baay'ee hammaataa yookiin immoo madaa'ee nama rakkisas yoo ta'e immoo bifa karaa yaalii baqaqsanii yaaluutiin sirraa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yaalii baqaqsanii yaaluu akkuma iskiriinirratti argaa jirtanii bifa kanaatiin yaaliin isaa godhamee namni tokko gara hojii isaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Yaalii isaatiin wal qabatee namoonni baay'een mana yaalaa dhufuu caalaa karaa mala aadaatiin yookiin immoo maloota garaagaraa fayyadamanii kan qulqullinni isaanii hin eegamneen yeroo itti rakkoo biraatiif saaxilaman argaa jira jechuudha. Egaa maloonni yaalaa yookiin immoo yaaliin aadaa baay'een isaanii mormuu hin dandeenyu garuu immoo rakkoo mataa isaa qabatee dhufa. Namoonni baay'een namoonni kan fayyan jiraachuu danda'u namoonni hedduun isaanii immoo rakkoo biraatiif daraartuu yeroo isaatti saaxilaman argina jechuudha. Kan tokkoffaa meeshaa isaan fayyadaman qulqullina qabaachuu dhiisuu danda'a hygiene kan jennu jechuudha. Qulqullina dhabuu danda'a. Dabalataanis immoo haala sirrii ta'een yaaliin kennamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef yaaliin isaa jira waan ta'eef mana yaalii sirrii kan kennuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma yaaliin baqaqsanii yaaluu bakka hundumaatti argamuu dhiisuu danda'a. Hospitaalota gurguddaa keessatti yookiin immoo kiliinikota gurguddaa keessatti deemtanii bakka yaalli isaa jirutti tokkoffaa bakka ogeessi fayyaa jirutti ogeessi isa yaaluu danda'u jirutti lammaffaan immoo yaaliin sirrii bakka kennamuu danda'utti meeshaan gahaa ta'e bakka jirutti deemanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sodaa tokko malee utuun sodaatiin yaada keessan ibsattanii dhibeen keessan erga himattanii booda yaaliin isinii barbaachisu qorichaanis kan sirraa'u dabalataanis immoo haala jireenya keessanii sirreessuu yoo barbaachise immoo maal akka isin sirreessuu qabdan isinitti himamee dhumarratti yaaliin baqaqsanii yaaluun barbaachisaa ta'e akkuma argaa jirtan kana viidiyoo argitaniini yaaliin baqaqsanii yaaluu godhamee namni tokko dhibee isaarraatii fayyuu danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhibeen gantaarotii maal akka ta'e sababii maalirraa kan ka'e akka namatti dhufu akkamitti immoo akka ofirraa ittisuu dandeenyuu fi yaaliin akkamii immoo namaaf akka kennamu yookiin immoo yaaliin akkamii akka namaaf godhamu kaafnee ilaalleera jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya irratti barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Sagantaa keenya keessatti waan baay'ee kaafnee ilaalleerra of eeggannoo dursanii of eeggachuun akka barbaachisu erga dhibeen kun namatti dhufe immoo yaaliin akkamii akka kennamuu danda'u kaafnee ilaalleera jechuudha. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniif jenna. Sagantaa keenya kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Fayyaan dhabinaa galatoomaa.